Si. Waan akkamii narratti hanteeti? Maal? Maal? FB irratti maal gadhiiftee jiru? Maal jedhee? FB irratti waan gadhiiftii qabdu? Maal jedhee dubbattu ati maal jedhee? Waama gadhiiftee hin qabduun gaafinti gaafachaa ni bar. FB fayyadamaa jira boon? FB fayyadamaa jiru. FB fayyadamaa jiru? Amma galee turee gangalee. Turee gangalee. FB ilaalaa jiru maal agartee? Miti ofii kee maal gadhiiftee waa'ee kun jedhe? Maalidha waa'een kee? Maal jettee gadhiiftee jedhe? Waa'ee kee maal jedheen gadhiisee dubbatu? Dhugaa bal'aa jechuudha. Inni kun amma fakkeenya walirraa nama fageessa malee itti nama butaa. Waa'ee kee maal jedheen gadhiisee dubbattu ati? Hin beeku nama wani tomma naa dawwaleetu FB irratti wanta gadhiifame kana midhaan naan jedheetu. Yoo? Amma ganama kana. Maal jedhee? Wanna ta'e naan jedha. Dubbattu ati maaf maali waan dubbattu ati maaf sodaata? Inna sivita IDS dirratti wanti gadhiifame kun akkasii jedheetu ishee faana kan ture miti midhaan naan jedhee natti dawwale silkii wayam ganama kana. Sa'aatii meeqatti? Gizeematti dawwalti dur. Eeggasii atti dawwalte naani booda dawwalisiin jedhe miti. Ati moo? Fiitiin booda dawwaliin jenne isaatiinis boodan sii dawwalteen tureeni. Inni amma eessaa fidee tokkas naan jedha. Maal jedhee wanta isaan siin jechaa jiran duwwaa irratti nimtu ati? FB irratti waanuma gadhiifame kanaa maaliif akkas gootee seera uumaa minaamina naan jedhe akkamittiin si gargaarree keessaa si baasuu dandeenya minaamina naan jedhe innoo sin jedhe. Si gargaarree? Si gargaarree jechuun maal jechuu isaadha? Hin beekare. Maaltu gadhiifame? Maali koo FB irratti isin akkamittiin gadhiiftani godhe? Maaltu gadhiifame? Isuma waa'ee keetu. Waa'een koo maalidha? Waa'een koo maalidha? Beeka maqaa koo hundaa'u amma dhumaatti natti namichi. Maqaa koo banumaatti natti mee? Maqaa abbaa koo faana isaa booddee FB irraatiin argee naan ani FB galee beeku galee ilaalaan jedhe. Maqaa abbaa kee maqaa amma akaakayyuu kootti natti mee? Maalitti beeka? Maalitti beeka? FB irratti gadhiifameera jedhe. Maal jedhee gadhiifame? Maal gaafatooti maaliif ati maal jedhee gadhiifame jettu ati? Qoy kaamma birritti isaan qabuu jira gaafachuu fedhan immoo. Maaltu gadhiifame waan akkamii gadhiifame maalan ta'e itti gadhiifte gaafattu ati? Dhaqi kan gadhiise si dhaka. Inna eeyoonni bee gadhiise reessi godhe. FB fayyadamaan jiru. Anoo silaa waan namaa oositti dubbadhee hin beeku. Qoy anoo waan namaa oosiin jedhee soo hin beeku. FB fayyadamee hin beeku. FB fayyadamee hin beeku. Maaltu gadhiifame maalimoon ta'e jettee gadhiifte jettee maaf hin gaafattooti? Beekaane akkamitti rakkina kana keessaatti si baasnaa gootii keenya caaluu hundee minaamina naan jedhe beekta nani qoy boodan si dawwala dhokoo jedhee nanoo irratti cufee hojii isaa hojii tichaa fayyu. Maal ta'e moo jettee gadhiifte jettee maaf hin gaafannees? Na ulfeessite jettee. Na ulfeessee na dhiise jettee gadhiifte. Dhugaa? Dhugaa rabbi. Inni eeggasii maal jedhare?